سيوبير لا ما كان ليك انا شيك انت ما لي فتوى هو دي ما قلت له نجيب هاي مش مامي كان تيسي سيدي أو برفاتي نجبي برماتي برماتي هيدي ما جادي وضع في ديفو سبحان الله يسي سبحان الله كان مامي كان في لا وضع في فوضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أنا نبغى مالي فرماتي مالي جادي تركي في دياكي لا تقول ده تقول في هنا جيب يا مديا ستي وما لا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوات تهرتو تكني سلام تنتني توني ركعت بكم اسنجر تنت لقى في كارجت أمرتي سنت عرفت إيش يا بقى تبين تبي أجايباتي يا ديرو يا دعوات تكني دعاء بدأ ميجو فرماتي دعاء بدأ سا جوادي فتيا أكل سنجة نتيجون مرة ربانيجون اسمه رفوت الأمنوس نتيجو ونما نوي دني فويتون أكرم بخيني برد أب بني بكرمني مسكين برد أب بني بكرمني ركعتا برد أب بني نوي دني دوراني زيتون نما خيني برد أب بچا تره غرو مالف بكون دنو أب بچو نور كريتون منتين نيف تبي أجايباتي أني وني خدنا عنقله غرو ميچو دريتون شيخة يچو ورداتن شيخة ورداتن جيتون بين فان أكتر في جيتون تريتين اتماجرا yoo inni sanitti dhufe irra bareedaadha. Garuu bakka jechuun markasaa keessan jechuun quraana sitti qaraasatan dawallee kan nuuf jettanii micoo ittuma hawwate malee jechuun waarraa jechuun kagattaf jettee irratti fakkaanne garuu dawaan hogguu kananiif jechuun dawaa itti godhan dawaan garii jechuun nama oguseeta jechuun itti booda jechuun nama barachee jechuun nagaa nama godha inshaallah jechuun rabbiin nagatti haa ta'u daawwattoota keenya jechuun isin hundinuu du'aa godhaaf hin ja'a micoo tana jechuun hedduu takka itti hammaatte wanne kana godhaniif jechuun manna gartee biyyaa sanii jechuun kaa wamadachiisu jechuun kaa mucaan jechuun kan namaan kun jechuun akkana godhe inshaallah jechuun kaa rabbiin haa afiu hanga jechuun dabtara san jechuun takka kitaaba san fuutee waraqaa san jechuun kaa waraqaa jechuun manatti itti qaamtee maarree jaantan jechuun fuutee jechuun zakkoo sanii geessitu waa qabbarootti natti fakkaanne garuu jawaate wanta akkataniin siimu eegaa asiin na bira haatanillee ani jechuun bahee jechuun nama tokko bira dhaabbachuu dadhabeetin jira. Garuu maaliif gabbeetumaan ol deebi'e malee magaala keessaa jechuun nama keenya bira dhaabbachuu deemuu dadhabeetin jira. Waraqaa san jechuun yoo dhoofsite malee yoo mana keessa qariibtu taate jechuun micoon tuni dirqama waraqaa san fuudhuudhaaf waan san godhameef waraqaa san jechuun maraachanii if dhabsiisanii jechuun if wallaalchisanii jechuun waraqaa san fuutee jechuun akka zakkoodha. Zakkootti fidduuf jechuun waan san zakkoon dalagee akka isa fidduufi garuu waan jechuun yoo bakka gartee isin beektu keessa jechuun bakka isaa irraa jijjiirte mana namaallee jechuun mana saayiba keetillee jechuun mana amanamaa yoo keessa irra bareedaadha. Isi amma jechuun mana galchitanii mana jirtu keessa yoo waraqaan san kan jiraatu taate waraqaa san dhiiftu jechuudha. Hanga waraqaa san isa geessitu numa dhiiftu jechuudha. Bakka sanii waraqaa san jechuun isitti akka mul'ifne akka jechuun bakka biraatti bakka isin beektu fuutee akka jabeessituun sinjaa anan akkasumaan sirdaama garuu osuma isin qabdanii hogguu jechuun ammas jawaadee kan dhooyte jechuun akka dhiigarraa hafte waan ajaa'ibaati. Garuu dubbii namtuutu jira. Garuu immoo ati ammas waan takka taniin siimu jechuun siiriin tun jechuun siirii ajaa'ibaati jechuun akka biraan rabne hogguu raftuun sejjeesaa hogguu maarreetuun sejjeesaa hoggoottu kana isin lameen wal isin dhorkuuf jechuun gurbaan kuni nuus isin jala hambisee akka isin biraan dhaabbannees nuus nu godhee duraan mana keessatti waan nu hidhaniif zakkoof jechuun biiftuuf jechuun warrumaan siirri darbu jechuun najjaashin warri magaalaa tanaa keessa jechuun waltaanee jechuun wanni mana na hidhaniif akka jechuun nama keenya biraan dhaabbanneef garuu ammaasis hogguu manatti jechuun nu hambisanii jechuun kaa akka jechuun baanee jechuun nama biraan dhaabbanne jechuun wanni nu godhaniif micoon tun jechuun
akkas waa gootee jechuun waan san daftara san fuutee kitaaba san fuutee jechuun takkaa waraqaa san fuutee jechuun akka isaa geessitu godhuudhaaf akka nuti isin bira dhaabbanne jechuun nu dhorkan jedhanii dubbii inni gartanii waraqaa san karaarraa yoo jabeessite malee waraqaa san yoo karaarraa jabeessite malee jawaate dubbii biraati. Akkuma si dhoote kanatti jechuun si sajjeessu taatu jechuun siinii itti godhamtee jirti. Akka si warra si dhorkan wanni kun dalagamtee jirti. Sajjeessuufis irraan deebitu. Micoon najjeessuufis irraan deebitu. Asumatti gaafa mana kiyya jirtu kana jechuun naas wallaaltee siis wallaaltee jirti. Nattis jechuun anis akka manaan baay'ee godhanii anaas wallaalchisanii siis wallaalchisanii jiran. Dirqama amma waraqaa san fuutee zakkoo qofa geessuutu bireera. Ta ummata jechuun isaanii gartee ummata shirkii ummata jechuun haasita ummata siirii sanaatu keessa jira malee dubbiin biraa keessa hin jirtu. Siis wallaalche jawaate siis akkana dhoote akkanas waan godhuun dubbii biraati. Amma san booda jechuun huccuu kana fira cirtee jechuun waan qullaa deemuu fedhuun barbaaduun kuni ani waan qonnaa jabsitee siiriin tun siirii jabaati garuu dawaa gartee sheekni isin kana san tartiibaan akkatti gootanii dhufnellee gartee akkatti hin goone karaa nutti hidhanii rabbi isaanitti haayidu rabbi isaanitti haa ijaaru karaa nutti ijaaranii jiranii rabbi isaan haa dhamaasu bakka teenya hundaa'u nu dhamaasanii karaa jechuun nutti ijaaruun kuni hedduu tokko jechuun nama keenya irraa jechuun nu qabee nama keenya akka nutti biran dhaabbanne nu godhanii ni fayyita furmaatee rakkoon qabu. Inshallah ta'uma san jechuun itti godhaadha. Garuu yoo dandeessan namni jechuun danda'u jechuun sheekaa wardaa bira dheeytanii kan wardaa wallaanu jiru san bira dheeytanii yoo sheekaa san tuttanii sheekni san jechuun sirriitti itti qaree irra bareedaadha. Telefoonillee itti dheetin jira niin dhufaa naan jee akka gartee gabbaanee hin barbaanne deemuu hin dandeenyu. Furmaatatti illee dhuftee biini furmaatatti illee geessitee nutti illee fiduun bareeda. Karaa nuti ijaaranii jechuun waan nama keenya jechuun bira dhaabbachuun dhorkaniif karaa kana akka jechuun akka nurraa saaqee nurraa banu inshallah jechuun rabbi wajjin haanuu godhu itti qara'eeti nama keenya bira jechuun dirqama dhaabbachuu barbaanna nama keenya wallaanuu barbaanna rakkataa bira dhaabbachuu barbaanna hidhamnee jechuun manumarraa gabbaanee jechuun hidhamnee jechuun magaalaa keessa deemuuf takka nama keenya bira dhaabbachuu dhiisuun kuni rakkoo nama keenya kan geejjaa jechuudha. Kun achiin maraatee kun asiin maraachanii laa ilaaha illallah. Berqiyaamatti himaleen jaanii bar maaluma oromoo warra kaa rabbiini maaluma oromoo warra kaante as keessatti jechuun kun kan maraachee hayin tajaartiiti jechuun jaarsa maraachite jaarsa baraa fudhattee deemu jaarsini tun maraachee taanii fudhachee deemu samaaluma bo musiibummaan biyya jechuun yamantara keessatti jechuun sanaa keessa buututuni ani na dhibe qiyaamaan asmarraa oon ooltu. Qiyaamaan oromoo irraa ka'uun ooltu waan ajaa'ibaati. Fatihaa amaana warreen gartee bireertan micootan jechuun baaris ta'e fatihaas ta'e warreen bireertan akka jabeessitanii jechuun sheekaa jechuun warda walaanu jiru san kan warda walaanu san yoo itti hamtan irra bareedaadha. Nama gara garaan fiigee jechuun wallaansisii kana godhuun bareedaadha. Osoo jechuun micoomtuun karaan kunne osoo jechuun jawaatuma kana waan goone. Amma jechuun dhooytee jechuun fotteessitee jirti ni gartan ejjeteessaniin amaana nuti gabbaanee jechuun isii biraa fi nama keenya bichuun nama hunda biraa dhaabbachuu dadhabnee waan nu hidhaniif miiluma kanaa deemuu hin dandeenyu. Garuu isin amaanaan isin jaa amaanaa rabbiitii dirqama jechuun bira dhaabbaadha micoomtuun akka fayyitu nu godhu hin dagatinaa isin jaa daawwattoota keenya jechuun isinilleen du'aayii nu godha du'aayii teessaniin nu bira dhaabbaa hin jaa jawaate hanga dandeessistu jechuun. Namas bira yoo wajjin rakkoos sana furuudhaaf sheeka kabiraatis itti yaamuun dirqama rabbiin haa afi'u du'aayii ni goonaa fi daawwattoonni keenya jechuun du'aayii godhuuf hin dagatinaa. Hedduu tokko asiin raajiidhaan faayoodhaan namni hundi jechuun bakka hundaa jechuun uummanni siirii kun jechuun bakka hundaa nama hundatti akka ajaa'ibaa daddafanii ani na dhibee abdii Mustafaati. Sunis jaartii duraatu dhufee fudhatee jechuun duniyaa kun mana keessatti qaqqabsite jechuun akka duniyaa jechuun shaarratte jechuun takkaa jechuun kosii jechuun qumaamaa keessa galtu goote jechuun ta'unis fudhattee bira deemte waan ajaa'ibaati wanni kun jechuun hedduu takka jechuun nu qottisiisee akka birallee hin dhaabbannee nu birallee dhaabbachuu nu dhiisuu didanii jiranii rakkannee jirra rabbiin haa afi'u rabbiin haasita kana jechuun warra siirii kana dachiirraa rabbiin dhabama haa godhu. Dhabama rabbii isaan haa godhu
dhabama godhee jechuun furmaata nama Oromoo kanaaf rabbiin haa fidu. Haasidaaf hiisitan hunda dhabama rabbi haa godhu. Daawwattoota keenya jechuun du'aayii itti godhaadha. Du'aayii ta'e san biran kottu. Insha Allah jechuun viidiyoo isinitti dheerennu asumaanuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.